Ayyee akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii koo fi warroonni hordoftoota koo hin taane haaraa taatan hundumtuu nagumaa isiniin jechaa ragaa akkamittiin copyright claim viidiyoo keenya qunname irraa kaasuu dandeenya. Copyright claim jechuun viidiyoon kee kan nama biraa YouTube irratti wal fakkaata. Kanaaf YouTube'n qarshii hojjechuu hin danda'u viidiyoo kanaanii jechuudha. Kanaaf copyright claim yeroo kaan furmaata biraa waan hin qabne viidiyoo sana deemnee delete goona. Amma immoo karaa salphaa copyright claim kana akkamittiin ofirraa kaasuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun amma dhumaatti na hordofaa. Jalqaba YouTube Studio YT Studio isa jedhu kana yoo asirraa qabaattan uninstall gootu. Application YouTube Studio kana erga balleessinee booda Chrome kan jedhu mobaayilii keenya irra kan jiru kana xuquudhaan seennaa. Yeroo kana iddoo kanatti YouTube jennee search godhanna. YouTube anko asirra jira. YouTube jennee search gaafa godhannu mallattoo kana nuu fida. Asii xuquudhaan desktop mode itti deeffannaa jechuudha. Desktop mode itti gadeeffannee profaayilii keenya irra tuqnaa. Achumaan YouTube Studio iddoo jedhu kana kilik gochuudhaan seenna. Sana booda bifa kana fakkaatu kana nuu fida. Kunoo bakka kana tuqnaa iddoo viidiyoo kana mallattoo viidiyoo kana nuu fida jechuudha. Irraan gadee kana warra galchee nuu fida jechuudha. Warra viidiyoo kanaan dura hojjechaa ture achi keessaa restriction iddoo jedhu jalattitu yoo copyright claim jedhu asitti naannachaa jira. Ammas keessaa as keessa laa kunoo copyright claim tokkoon qabaa jechuudha. Isa sirreeffachuudhaaf maal gochuutu narra jiraata yookaan immoo iddoo kana dhufnee warra copyright claim jedhamu walitti nuuf sassaaba waan ta'eef isaaniin ilaalaa kunoo copyright claim akkaataa imeelii haaraa ittiin banachuu danda'an kan jedhu kanarratti copyright claim qabaa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti copyright claim iddoo jedhu kanan kilik godhaa detail iddoo jedhu kanan tuqa. Dhaqee sirreeffachuudhaaf jechuudha. Sana booda bifa kanaan naa fida. Iddoon rakkoo itti godhate iddoo kamiidha isa jedhu laa kunoo boolli godhee mul'isee jira jechuudha. Iddoo copyright claim godhate sana sirreessuudhaaf kunoo mallattoon tuqaan sadii iddoo kana jirti. Mallattoo tuqaa sadii kanarra tuquudhaan yookaan trim out segment kunnee keessaa baasnaa jechuudha iddoo copyright ta'e sana yookaan immoo muuziqaa sanatu replace goonaa jechuudha. Ol jijjiirra kan biraatti jijjiirra yookaan immoo mute goona taphichuma fayyaasaa mute goona. Kanaaf ammani replace godhaa fakkeenyaaf replace iddoo jettu kana tuqeera. Replace gaafan tuquu ilaa kunoo iddoo copyright godhate kana mallattoo diimaatiin irra galchee naaf mul'isaa jechuudha. Yeroo kana muuziqaa sana replace gochuudhaaf ilaa kunoo as keessaa filachuu dandeenya. Warra kana keessaa filannee copyright warra hin taane galchachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asii mee filannee kan muuziqichi xiqqoo qabbanaa ta'e sana galchina. As keessaa filanna. Fakkeenyaaf kan filachuudhaan aaddi jedha jechuudha. Aaddi jedheen galchamee kana filanna. Yoo viidiyichi muuziqaan sun amma boolli ta'ee mul'atu sanaa gadi ta'e fakkeenyaaf hankoo kun guutummaa isaa hin taane kun asitti gabaabbatee hafe kanaaf kan biraa itti maxxansuu dandeenya jechuudha. Ilaallee kan biraa bukkee buusuu dandeenya. Mee kana aaddi goonee ilaalla. Kun aaddi jedhee nuuf fideera. Warra barbaanne inni fidaa yoo wanta ta'e rimuuf goona bifa kanaanii. Sana booda ilaa kunoo bifa kanaan aadditti naa ta'eera jechuudha. Inni dura inni haaraa nama galchee jechuudha. Kanaaf bifa kanaan egaa aaddi godhatanii booda save jettanii baatu jechuudha. Save.
Save jedheeramma. Sana booda mallattoo X kana tuquudhaan baatu kunoo process gochaa jira jechuudha. Sana keessaa baasee bakka isinii buusuudhaaf jechuudha. Kunoo amma asitti ankoo process jedheera. Sana isa copyright ta'e sana iddoo isaa fuudhee kan biraa buusee kana haaraa naaf gochuuf deemaa jechuudha. Mee kun daqiiqaa muraasa booda hin sirreessaa deebinee ilaallaa. Kanaaf viidiyoo amma delete goota YouTube irraa itti rakkattanii hojjettanii raatanii delete gochuurraa asumaan dhuftanii karaa process amma isinitti argisiise kanaan sirreeffachuu dandeessuun siniin jedha. Ilaa kunoo akkuma argitan gaa copyright claim irraa naa kaaseera. Amma hundumtuu restriction jala seentanii yoo ilaaltan nan hedheera. Akkuma argitan kana hundumti isaayyuu nan jedhee jira. Sira copyright claim kan qabu akkamittiin email akka fayyadaman ture. Ilaa kunoo hundumti isaayyuu akkuma argitan kana copyright claim narraa kaaseera. Yoo adda dhuftanii ilaaltan illee copyright claim isa doolitti qabee waan godhu namatti agarsiisu jala utuu seentanii ilaaltan illee kunoo waan tokko hin jiru. Bifa kanaan sirreeffattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa YouTube ko subscribe gochuun dagatinaa naaf irraa kooti nagaatti.